Seenaa ajaa'ibaa ta'e kanarraa dhageeffadhu waa barattam. Guyyaa tokko dooniin takka daldaltoota muraasa feetee garba Atlaantikaa irraa imaluu eegalte. Yeroo kana namni tokko xumura isaan deemuuf kaanitti isaan kadhatee isaanitti dabalamee meeshaa isaa fe'atee imaluu isaan waliin jalqabe. Dooniin tun meeshaa hedduu fuutee imalaa waan turteef baalaansii yookiin bitaa mirga wal qixa taatee deemuuf baay'ee humnaa ol itti ta'ee ture. Osoo deemtuu garagaluuf jallachuu eegalte. Hoggaa kana akka dooniin tun gara hin garagalleef meeshaa daldalaa nama haarawaa seene kana garba keessatti darbuuf walii galan. Hoggaa kana daldalaan kun meeshaa keenya hundarraa muraasa haa darbamu, kasaaraa isaas wal qixa haa qooddannu jechuun yaada isaanii kana morme. Garuu daldalaan haaroonni kun akkasuma nama laafaa waan tureef inni morminaan isaa fi meeshaa isaallee garba Atlaantikaa keessatti isa darban. Yeroo kana namni kun muka guddaa bishaan kanarra deemaa ture tokkorra bu'uu danda'e. Akkuma isaan darbaniin muka gubbaa buusaniin dooniin jaraa kun eega isa irraa darbanii booda bishaaniin liqimfamtee wanti hundi dhabate. Garuu namni darbamee muka irra bu'e kun boodarra mukuma bu'e san irratti ni gaggabe. Osoo deemuu mukni kun fuudhee xarafa garbatti baasee isa darbe. Eega xarafa baara ga'ee booda dammaqee muka irraa ka'e. Akka itti garba walakkaa keessaa nagaan xarafa ga'ee beekuu baatus mataan ol ilaalee rabbii isaa galatoonfate. Guyyaa 15 caalaa baala mukaa nyaachaa goojjoo takka keessa jiraachaa ture. Garuu galgala takka ibiddi goojjoo isaa tanatti qabatee isa jalaa ni gube. Hoggaa kan rakkoon hamtuu isa mudate. Yaa Rabbii rakkoo qofaaf maaf na barbaadda jechuun waaqa isaa ol ilaalee komate. Garuu biiftuun baatee ganamni yoo ga'u dooniin takka fagoorraa gara isaa dhufuuf as garagalte. Hoggaa kana yaa Rabbi naaf fidi jechaa gammachuudhaan Rabbiin kadhate. Daqiiqaa muraasa booda isa bira geessee isa fuuteetii deemte. Akka namni kun iddoo kana jiru namni tokko hin beeku ture. Kanaaf akkamitti as jiraachuu koo beektan eenyutu isiniif hime jechuun isaan gaafate. Hoggaa kana isaanis edayoo iddoo tana ibiddi balbalaa agarree namni wayii iddoo tana jiraachuu mala jennee dhufne isaan jedhan. Haala kanaan namni kun nagayaan galee lubbuun isaa carraa lammaffaa jiraachuu eegalte. Agartee akka Rabbiin gabricha isaatiif tumsu. Ati kan seenaa tana daawwatteen rakkoo hunda keessaa harka qabee Rabbiin si haa baasu. Ilmaan namaa Rabbiin uume hundaaf toltuu yaadi. Waan yaaddee tola oolte sanarraa nama irraa osoo hin taane Rabbii itti amantuu irraa eeggadhu. Gaaf tokko rakkoo hamtuu keessaa harka kee qabee kan si baasu ta'a. Waan hedduu barattan jedheetan amanam. Gurbaa qaxalee keessan kana TikTok isaa follow fi YouTube isaa subscribe tolchuu hin dagatina isiniin jedham. Ummata qaalii koo naaf jiraadha. Yeroo gaarii isiniif hawwa.